urjii qixaanni isin qabdu kaarabaa itti kaayiti waan isin taate waan godhaa jirtu hunda himsisis hiccitiin urjii keessa jirtu ganaadha ammallee ganaa baasuudhaa ta'e urjiin waan isii keessa jira urjii akka laafutti gadi hin dhiisin antaniin siidhaamu tana maaliif urjii keessa jechuun waan hedduu jira waa'ee micciir waa'ee najjaash waa'ee hammaqee waa'ee zakkoo kana hundaa'u tan harkaa qabdu dhibbatti ni beekti saniifuu baar barbaaduuf kunuunsi magaalaa keessa yaa jirra najjaashii fi hammaqawii akka isin taatan kunuunal umuraatii jirti adeemsa kunuunsi kiyya isgoo seenaa hotaadhaan wajjin deemaa jirra akka inni mana jirgaalee najjaash hammaqawii adabadhaa barbaadu jirra aduu ganamaatiif galgala roobaaf halkanii guyyaa yaanee barbaadu jirra ifeegaa godha ifeeggannaa godha mucaa kana mana deemsaa wantoota fi kabajamtoota keenya akkamisin nagaa fayyaadhaa jirtanii nagaa qabdanii fayyaa keessanii nuti nagaa qabnaa namni nageenyi isa jira miti gaa numa jirra inshaallahu taala akkatti jiraannettu haalli hundinuu akkuma itti jiraatanii jiruudha jaanii isoo gaa gurri alanu jiru isoo yaanni alanu jiru gachiisnee rafuudhaaf wallahi hordoftoota fi kabajamtoota keenya hedduu yaada nutti jira ol deebinee ciisuudhaaf illee yoo ciisnee illee hirribni nu qaba hin jiru waanuma ciisnee nagayaan bulu jirru isiniif fakkaachaa jirti garuu akka keessa jirru haala keessa jirru numaaf rabbi beeka isinilleen hanqa nuuf hubattan numa qabdanii bakka nu dhiitetti bulaatuma bakka nurraa bareetetti kaanee dhaabbachaa jiraachaa jirra haalli jirru garuu namni jiru waan jiruuf hin dhabu inshaallahu taala maaliif hamtuun dhuftu hundi waysi barsiifti malee tawaasii dagachiistuu miti sanumaafuu gaa obboleeyyan kiyya akkuma beekamutti haalli adeemamaa jiru hedduu sodaachisaadha dhaadannaa isaan godhaa jiranis dhagayaasanii jirtan balloo akkana goonaa akkas goonaa jaaniiti hedduu dhaadachaa jiran akkasumatti bilbilaan garagara dawwalanii bilbilaan illee hedduu dhaadannaa godhaa jiran tani gaa ummanni ummataa miti dhaadannaan isaan godhaa jiran wallahi waan hedduu dhaadannaan isaan godhan gaa akkuma beeytanitti hedduu waan isaan jechaa jiran dhageessan waan isaan godhaa jiranis argaa jirtan kana san ijee isinitti himuu hin dandeenye arra wallahi maaliif haalumaan keessa oolee fi rabbiif galanni haa ga'u rooba baay'ee hama roobee rooba san keessa isoo hugutakka gadi dhaabbatin hin taa'in roobni nan roobee arraan tana hedduu viidiyoo maa'u hin yaadanne maaliif gaa nama nagee qabuutu viidiyoo namaaf mara nama nagee qabuutu dhaabbateetu nama salaamtaa sanuu godhaa hin jirru obboleessa keenya gaa akkuma isin beektan akkuma isin gartanitti dhaabamsiisaniiti jiran ammallee barbaada isaa nuti hinaaf yoomiyyuu tanan jalaa hafuudhaaf hin jiraannu maaliif hanqa isa baafnutti ammas hirribni waan nu qabu isinitti hin fakkaatin isinii galee saniifuu gaa isinillee hedduu takka nuuf kolchaadha maaliif deemtanii biran dhaabbannee maaliif mana itti hin deene mana dheeyniif inni isoo obboleeyyan keenya balloon faan jiranii isoo asaantiiwud faanis jiranii nuti gaa akkuma kaleessa isiniin jenne arraas isiniin jechaa jirra arkitan qeeroon magaalaa keessa facaatee garagara deemtee ijoolleen ibsaa muraadii durrii akkuma beeytanii gaa hedduu viidiyoo durrii jalatti illee arkuu hin dhabdan jeetii yaada barbaada jiran maaliif duraan gaa magaalaa tana keessatti akka nuti wal quban qabne amma if garree jirra ifis arkinee jirra ifis hubannee jirra garuu kanaan booda maal yoo jettan dirqama kara dandeemuun haaloo ba'uudhaaf qophiirra jirra saniifuu gaa isinis nufaana turaan
dhaamsa keenya asumaan isiniif haa ta'u. Har'a wanni kan ciibsee akkaan viidiyoo isinii maru na godhe dirqama roobana roobee qabbanaa hedduutu akkana jira. Dhufnaan mana dheenaan saahibuma kiyya tokko bira goreetiin mana isaa jira. Akkanatti baxxaanee hunda galatoomuu narra guuree qabbanaaf caljeetuma maradhee ciisu jira. Bakkumaan ciisuus gaa hordoftoota kiyyaa, obboleeyyan kiyyaa, sabboontota kiyyaa hedduu waa'een keessan akkuma isin nu yaaddanitti waa'een keessanis waaniin isin yaadu waaniin isin yaaduuf jecha dirqama viidiyoo kana isinii maruu danda'e. Saniifuu gaa inshaallahu ta'ala obboleessa keenya rabbi bira haa dhaabbatu, rabbi bira haa jiraatu. Takkaffaa lammaffaa har'a maalii tabaariin dursee obboleessa keenya baariin fatihaadhaan jajjabaadhu jennaani. Abdii Oroo ni beektan saahiba kiyyaa Abdii Orootu namni hin beekne jirtan. Akkasumattis Tiyyaa Laflaaffaa Urjii ni beektan. Urjiin gochee isin godhaa turte Kaalid qabdee Kaalid dhaabamsiisteeti isii fi gareen Kaalid qabaniiti kunugaa ila amma maatii isaa keessattis hin deebisne dhaadannaa godhaafii jiran. Arragaa abdii isii kaleessa qabee isii garaa na qabbaneesse gochee isiin amma dura isaan godhaa turte gochee isiin abdii waraantee isa godhaa turte san arragaa qabeeti harkasaa jirti. Urjiin maal akka isiin godhaa turtes maal akka godhu jirtus argu jirtan. Yoomiyyuu taanaan gar tokko yoo nama jalaa hafte har tokko nama jalaa naftu sanis fakkaatu darasaa micciiri. Sanis garee micciir, garee zakkoo, garee kiyyaa lutfeessan eenyu najjaash baantan isaa fi ammaqee faa wajjin gareen isii takka guruppii biraa takka uummattee guruppii biraatiin namarratti duula banu jirti. Duulli isin banu jirtus gaa akkuma beeytanitti duula akkamii hojjettan ilma silaa namuma kaleessa waliin deemtee waliin maal jechaa turte Khaaliditti har'a garagalchan gaa isinii galee waan harkattee Khaalidi garagalte mooji. Khaalid jaartitti galuu isaatutu isitti garagalche. Akkasi gaa abdi qabeeti irraa dalagu jirti. Abdi galatoome. Ammallee ganaadha. Hedduu takka hedduu garaana qabbaneessu jirta. Ammallee ganaa takkaffaa urjiin qabamtee harka keenya jirti. Harka abdii jirti. Abdi urjii gadi hin dhiisin. Urjiin ganaa waa hedduu waan isiin if duuba teessisu jirtu atis arku jirtu. Isoo harka keessan jirtaniiti siif dhaadachuu jirti. Atii mitiiti. Dhageessa nama dhalaadhaa fi isii waliin dhiisi. Harraa daleedduu jaartiin Kaalid. Kaalid jaartummaan Kaalid irraa daleeddee bakka Kaalid jiru asaa baasisiftu. Ta'amma dura duniyaan isii godhaa turte san gochi duniyaan isii godhaa turte san isii hanqateeti har'aas achi as garagaltee hara kanaan waan kana godhu jirtii miti. Dhageessa isii ittuma dhiisi. Isii fi dhalaa waliin gadhiisiti san booda waan isii gaalaala gartee miti. Isii duraan barbaree fi maaliidhaan miti. Hordoftoota fi kabajamtoota akkuma isinis gaa intala namaa akkas gootaa maal jettaniiti duniyaatti waa hedduu haasawaa turtan warreen viidiyoo keenya kana daawwachaa jirtan hedduu nama homattan. Maaliif nama homachuu dandeessa? Maalirra dhaabbatanii nama homattan? Wanni godhamaa jiru, wanni tahamaa jiru isinis kabeettanii saniifu urjiin garee shororkeessaa keessaa isii takka tanummaan garee tana jidduu deemtee gamana waliin dhooytee magaalaa waliin fixu jirtu. Takkaffaan isii fi Kadir gana agartee miti. Qixaanni isaanii ni xiqqaata. Abdi har'aas ta'e boruus ta'e isiis ta'e Kadiris nu harka jira. Balloonis waan Kadir keessa jira waan ummata saniif isaan jidduu jira dhibbatti himsiisuudhaaf qophiidha. Isaan kana gadhiisuun gonkumaa hin barbaachisu. Maaliif yoo kanaan jettan taate ummanni kun ummata magaalaa shororkeessa jiru. Ummanni kun ummata halkanii fi guyyaa agartee ciisa nukute hirriiba nukutan. Si galee dubbii hedduutu isaan keessa jira. Sawwaan taateef ugaa isaan kana yoomiyyuu taanan
haala kanaan gadhiisuun gonkumaa hin barbaachisu. Gonkuma jaalattanis jibbitanis maaliif yoo kan jettan taate waan jiraa waliin jiran wal quba qaban isaan kun hundinuu haala keessa jiranii fi haala itti deemaa jiran haala shira itti namarra yaadaa jiran arra tana goonaa isaan goonaa bilbilli isaanii halafa jalaati bilbilli isaanii nuti bilbiluma isaaniitu sila arganneetu meeroo takka jechi isaanii dhageenye agartee miti sagalee isaanii sanirra dhaabbanneeti goona guyyarraa shari'aan qayyaramti guyyarraa shari'aa qayyaratan. Isaan bilbila arra sittiin dawwalan boruu irratti hin argattu. Bilbila borumtii sittiin dawwalan iftaan irratti hin argattu. Rakkinni isaan niif nu jidduu jiru kana. Maaliif lookeeshinaanis ni beektan gaa biitii gurguddatte lookeeshinaan hool jala deeman hordoftootaa fi kabajamtoota. Lookeeshinaan akka isaan jala hin deemne nama agartee miti sa'aa takkaaf bilbila banatanii sa'aa takkaaf cufatan. Isinii galee shari'aa isaaniin qunnamne yeroo gabaabduu keessatti nama biraatu harkaa qaba. Isinii galee saniif haalli isaanii hedduu ammallee sodaachisaadha. Maaliif diinni xiqqaan qabu guddaan qabu kan harka namaa jiru duraanuu ni beeyna. Dhalaa jechuun sheexaana dhalaa jechuun agartee miti hundaa miti tarabbi jallise jalloodha. Cinaachi jalla irraa waan uumamteef hunda keessanii miti hordoftootaa fi kabajamtoota warreen shamarranii asumaan dhiifamanaaf godhaadha. Maaliif takkaffaa wanni kana na jechisiise takka urjii tana agartan takka urjii tanaatutu maqaa dhalaatillee waliin kan utuisisu taate dhalaan nuuf haadhaasi jaartiidhaasi obboleettiidhaasi dhalaan waa hundi jireenya keenya isinii galee nutilleen akkasumatti jireenya dhalaati. Dhalarraa homiin qabu urjiin insha Allahu ta'ala rakkina dhufaa jiru rakkina isiin fidaa jirtu kana dhibbarraa dhibbatti ni beeyti yoo isii ati abdi gadhiiste dhageeffadhu sumaa karaa baneefiyu sumaa karaa baneef kanaafu urjiin arraas ta'e boruus ta'e laal barbaree fi maaliin isii hin doorsisna san waan takka isirraa hin siisitu waan amma dura godhaa turtees ni beekta waan sirratti hojjettees ni beekta arra deebiteeti gaa Khaalidii fi jaartii waliif gallan jireenyuma isaa kanaa diigaaf jettee dhaabbachuu jirti. Kanaafu waan kana hanga dhugaa jirtu san as baasanitti hanga jarri hundi bakka jiru arkamee qabamutti arraas ta'e borullee yoomiyyuu taanan isii harka gadi hin dhiisin. Taniin siidhaamu tana hordoftootaa fi kabajamtoota keenya haalli yeroon amma keessa jiru kanuma fakkaata. Saniifuu waan dhufaa ta'a walumaanuu agarra.